Akkam jirtan maamiltoota koo hordoftoota koo kabajamoo chaanaalii kana subscribe gochuun kan hordofaa jirtan hundi galatoomaa hedduun isin galateeffadha. Namoonni haaraa dhuftanii fi subscribe hin goone akka subscribe gootaniifin kabajaan isin gaafadha. Subscribe, share, like godha. Yoo kana gootan haala salphaa ta'een namoota biroo biras ga'uu danda'a waan ta'eef hirmaadha. Klik gochuu cuqaasuudhaan ala wanti itti baaftan gonkumaa hin jiru. Fayyaata kanatti aansee odeeffannoowwan ammaaf qabadhee dhufeen isinitti himaa hordofaa turtii gaarii. Har'aaf dhimmin irratti xiyyeeffachuu barbaade waa'ee raayyaa ittisa biyyaa irratti. Raayyaan ittisa Itoophiyaa har'a guyyaa wareegama itti baasee yaadatee ooleera. Guyyaan kun egaa kan yaadatame sababaanii waggaa 4 dura naannoo Tigraayitti egaa raayyaa keenya irratti dhoksaadhaan haleellaan raawwatamee miidhaan olaalaan akka ga'e ni beekama. Guyyaa kana sababeeffachuudhaan lammata akka hin dabalamne mata duree jedhuun yaadatamee ooleera. Riphanii waan sochaaniif egaa raayyaan otuu of eeggannoo hin taasisin miidhaan olaanaan irra ga'eera. Yeroo sanirraa eegalee egaa waggaa waggaadhaan guyyaan kun onkololeessa 24 yaadatamaati kan jiru waggaa waggaadhaan. Baranas egaa haaluma wal fakkaatuun waggaan 4ffaansaa qophiiwwan adda addaatiin har'a yaadatamee ooleera jechuudha. Egaa qondaaltonni wayyaanee waggaa 4 dura gocha kana kan raawwatan haala salphaa ta'een gara taayitaa irraa buunetti deebi'uu dandeenya sababa jedhuun akka ta'e ni beekama. Garuu immoo hutannoo raayyaan ittisa biyyaa mul'iseen yaadni fi karoorri qondaaltota wayyaanee kun galma ga'uu hin dandeenye. Inumaatu lammata waan akkanaa yaaduu akka hin dandeenyeef akka qophaa'ummaa akkanaa hin qabaanneef akka rukutamaniif haalli mijaa'aan uumameera jechaadha. Gochuma isaan raawwataniin miidhaan hammaataan irra ga'e. Egaa uummata naannichaa kakaasanii dargaggoota dogoggora keessa galchanii weerara raawwataniiru. Sababa sanaan egaa duulli olaanaan uummanni Itoophiyaa guutummaan itti hirmaatee taasifamee waraana waggoota 2 gaggeeffameen egaa qolachuun danda'ameera jechuudha. Ammallee jarriin kun egaa adabatanii waan ta'an hin fakkaatanii humna dhaban malee egaa waan baran raawwachuurraa duubatti akka hin jenne beekamaadha. Haa ta'uuti ammoo raayyaan ittisa Itoophiyaa har'a iddoo durii miti kan jiru. Yeroo sanatti isaan kan yaadanii raayyaan ittisaa salphumatti bittinnaa'uu danda'a. Miseensonni keessa jiranis irra jiraan isaanii dhalattoota naannoo Tigraay waan ta'aniif logdummaan isaanii naannichaaf ta'a. Sababa kanaan kan naannolee biroo keessa jiran ammoo salphumaan waan bittinnaa'uu danda'aniif otoo hin ifaajin rakkoo tokko malee jijjiirama gufachiisuudhaan gara taayitaa keenyatti deebi'uu dandeenya jedhanii yaadanii kanarraa karoorfachuudhaan egaa kana kan raawwatanii garuu immoo wanti ta'e faallaasaniiti. Uummanni Itoophiyaa hundumtuu waan dheekkameef keessumattuu dargaggoonni kumaatamaan lakkaa'aman raayyaa ittisa Itoophiyaatti kaka'uudhaan makamaniiru. Amma raayyaan ittisa Itoophiyaa rakkoo biyya keessa jiru miti duula biyya alaatii irratti aggaamamuuf haleellaa biyya alaarraa itti aggaamamuuf kan qophaa'ee jiru ta'uusaatu beekama. Seenaan jijjiirameera jechuudha. Raayyaan ittisa Itoophiyaa of gurmeesseera, caasaasaa cimseera. Haala kanaan duraatiin egaa dagachiisuudhaan humni biyya keessaa ta'e kan alaa miidhaan irraan ga'uu danda'u gonkumaa hin jiru jechuudha. Inni kun hutannoon uummata Itoophiyaa waan jiruuf akkasumas uummanni Itoophiyaa ijoollee isaa gara raayyaa ittisa Itoophiyaatti makamanii biyya isaanii akka eeganiif akka kunuunsaniif waan kakaafseef akka ta'e ni beekama. Gara fuulduraattis kanumatu itti fufaa jechuudha. Qondaaltonni wayyaanee gocha sana wayitii raawwatanitti egaa wanti yaadan beekamaadha. Haala salphaa ta'een taayitaatti deebina jedhaniiti isaan kan yaadanii. Maaliifii jijjiiramni lafa qabachaa hoo deeme gonkumaa taayitaa barbaannu argachuu hin dandeenyu. Kanaaf battala kanatti qophaa'ummaa olaanaadhaan
tarkaanfii fudhachuudhaan gara taayitaatti Finfinneetti deebi'uu qabna jedhaniitti karoorfatanii kan ta'e garuu faallaa sanaati jechaadha. Kanarraa ka'uudhaan raayyaa ittisaa Itoophiyaa ajaja kaabaa dhoksaadhaan haleelanii jechaadha. Iddoo inni rafee jirutti tarkaanfii irratti fudhatanii egaa kana gochuudhaaf ammoo dura itti qophaa'aa turan jechaadha. Iccitiidhaan itti qophaa'aa waan turaniif miidhaan sun ga'e malee otoo beekamee haala raawwatan sanaan gochi raawwatamuu danda'u gonkumaa hin jiru jechuudha. Hundumaafuu inni kun wanti isaan raawwatan jechaadha. Itoophiyaan ga'umsa raayyaa ittisaa akka horachuu dandeessuuf haala mijaa'aa uumeera. Kutannoo fi xiiqii uumuudhaanis egaa raayyaan ittisa Itoophiyaa guutummaadhaan hojii isaa akka itti fufuuf diinni biyya keessaas ta'ee biyya alaatii dhufu haala ittiin qaana'ee salphatee ittiin deebi'uun ijaaramee jira waan ta'eef ammaan booda wanti nama yaaddeessu gonkumaa hin jiru jechuudha. Miseensota raayyaa ittisaa wayyaanneen tarkaanfii irratti fudhatteen miidhamaniif egaa ni gaddina. Bara baraan ammoo isaan yaadanna jechaadha. Waggaa waggaadhaan isaan yaadannaa. Onkololeessa 24 yoomillee kan dagatamu miti jechuudha. Odeeffannoo dhimma biraa irratti xiyyeeffateen egaa magaalaan Finfinnee torban muraasaan dura walga'iiwwan konferensiiwwan yaa'iiwwan adda addaa keessummeessaa akka turte ni yaadatama. Egaa konferensiin kun ammas akkuma itti fufetti kan jiru ta'umsaa hubatameera. Wiixata onkololeessa 25 irraa eegalee egaa konferensiin dhaabbilee amantaa idil addunyaa as magaalaa Finfinneetti adeemsifama. Egaa konferensii kana irratti hirmaachuudhaaf bakka bu'oonni Ruusiyaa fi Afrikaa kibbaarraa walitti baba'an magaalaa Finfinnee galuun isaanii beekameera. Egaa Finfinneen nagaa qabdi. Egaa nagaan hin jiru, Itoophiyaan nagaa keessa hin jirtu, haala yaaddisaatu jira jechuudhaan diinni inni olola. Garuu haalli qabatamaan jiru faallaa kanaa kan mul'isu ta'uusaa egaa kanumatu ragaadha. Egaa walga'iiwwan gurguddoon adda addaa yaa'iiwwan idil addunyaa konferensiiwwan magaalaa Finfinnee keessatti itti fufiinsaan gaggeeffamaa jiru. Isaan kun ammoo guddina diinagdee galmeeffamaa jiruufis shoora akka gumaachan beekamaadha. Dhimma Finfinnee keessaa odoo hin baane kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Maaleeshiyaa Kuala Lumpur jiru. Egaa gareen ergamaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee kantiibaa Finfinnee Adaanach Abeebeetiin hoogganame gara Maaleeshiyaa qajeeluudhaan magaalaa Kuala Lumpur daawwachaa jira. Dhiyeenya kana akkuma yaadatamu egaa gareen ergamaan mootummaa Itoophiyaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin hoogganame gara Maaleeshiyaa deemuudhaan turtii guyyoota lamaa akka taasise ni beekama. Waliigalteewwan adda addaas egaa mootummaa Maaleeshiyaa wajjin taasifamaniiru. Turtiin Maaleeshiyaatti taasifamu egaa muuxannoo gaarii gara biyya keenyaatti kan fidu ta'uunsaa ni abdatama. Egaa gareen ergamaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee kantiibaa Adaanach Abeebeetiin hoogganame egaa daawwannaan magaalaa Kuala Lumpuritti adeemsisaa jiru kun Finfinneedhaaf muuxannoo gaarii fiduudhaaf akka ta'e ni beekama. Haala Kuala Lumpur ittiin guddatte misooma magaalaa akkasumas Finfinneen kanarraa maal fayyadamuu dandeessi jechuudhaan egaa saffisaan garasitti deemamee daawwatamaa jira. Egaa hooggansi badhaadhinaa boqonnaa kan qabne beekamaadha. Olee hin bulle battalumatti egaa qondaaltonni Finfinnees gara Maaleeshiyaa deemuudhaan magaalaa Kuala Lumpur daawwachaa jiru jechuudha. Nagaan akka galan hawwina. Waan hordoftaniif waan dhaggeeffattaniif hedduun isin galatoomfadhaa. Hordoftoota koo fayyaa ta'aa. Nagaatti.